isarra dhufte itti haa kennu. Amiin amiin. Rabbiin gamee isarra dhufte itti haa kennu. Amiin. Haajaa isin haajamtuun Rabbi rakkoo. Quraanuu gaa Oromoo gartee arjaadha. Arjummaa isaanii gartee nurratti agarsiisanii nama takka ooluun beekne nama ganda waliin beekne akka noon nurra bulbulanii akkana maallaqaan kanaan sitaa deemu mana baanaa. Namni kaameraa kana HP naaf bitee obboleettii tiyya laptop kana kamera musa kamera aja sen laptop kamera ya ada teeshin dia kamera ko takallete yolle dana wana kanati fin brada abdete ya ada sinu ibsite hala na tola ture mali fi carane warqame qonqo nabote carane warqame qonqo nabote eda kinubane binsegene anatin fakane insene anatin fakane binsegene eda kinubane binsegene ono laptop itu jurra salifu ya kali insyaallah namni laptop kan nu ergees ya kun kana mo mallaka laptop kana obboleetti nyitaka London jiraatti salifu hangaaf immoo mana galleetti hojjaasu ammoo bikka laptop jirra anaaf safaan hojjira isaa sittiin qaba ichoo deena xiqqoo ya jiji wanjati maalin jaaga laptop bitu deemna jettee aye Ayah Shamar kafune ordotota fi daawwattoota keenya kunoo arraantana magaalaa kompiitara jirra dhiyootana magaalaa kaameraa turre arraammoo rabbi wajji magaalaa kompiitara dhufnee jirra achumaan gaa warra kompiitara kana bitee fi galata guddaa galchaa deebiiti galata isaanii kana daran manatti gizee gallee akka waraabnu abdii guddaa qabna galatooma isiniin jaa amma laaptooppiin keenya as ba'u jira fuudhu jirra. Kalau kan laptop Makasih fitem mah. Itu murah yang gamah yangga. Angga memang gelas ya, na? Jirra jirtu koomyomtoota fi hordoftoota keenyaa kan isin daawwachaa jirtan waa'ee inni Oromoo fi marru shoodha akkasii akkamiin daawwachaa jirtu akkamiin daawwachaa jirtu namoonni daawwachaa jirullee waan agarre egaa boodarra waan nu daawwatan jecha assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh hordoftoota chaanaala waa'ee inni Oromoo TV akkasumatti marru show arraanta nagaa marru show waa'ee nooro maaliin dhufan jechuun keessan hin oolu mee waan dhufneen gaa waa'ee noororra dhageenya waan ajaa'ibaatiin dhufne saa waan jenna meeshaan dura teessii waan ajaa'ibaatiin dhufne garuu inshallah waan isin jechuuf oolu mee ati irra like mee gaflattame मैं बकाहे दिला ना मैं नाविचुन ना मैं दूसरा अंजान में था गमु दुबा दिन डफे मिचान सुन मिस्कीना अमनिसा मिस्कीना किसी आसर लेके मैं मतलब के कभी आसर आमना ये मिस्कीन मता के कबू पापा ये चीज़ ये हमारे में ना नंदू में क्या karakter atau kau amma di karakter itu kan tu karakter tujuan itu sini kapten karakter miskin itu sini kapten kapten miskin itu sini ye sahaja itu amal tu kayak karena oda ada tu berarti oda ada amma yang apa bapa Aisyah kapten emang mujrimatin dalam budaya mah mesila ada mesila ada najib mujrimah cuma antau dia mah awal tak oh iya wajian tu sama ada karena kan मैं film sana berla laga malah मैं ओके like makeup लेते हैं video करने angga like मैं आती film dua ओके ये sini bicara nih obboleessi ta'e kaamera wanta laptop kana nu biteen like yoon fi namni siisan jaalatu garte like kuma godhana godhan
Wallahi ankum ne hodan Sitikade obboleetii keenya tana ani xixiqqaataan jaanatti odoon ta'in isitti gartee wasaan gaafa wallahi kumne hodan ani xixiqqaata kana taariyyatti dhugaati wallahi kuma okay kuma diidum jenani ati kuma diidamaatoo hawaasa biraayi ammoo rabbi biraa darajaa tanaa oliinaa ta'u mileenaa ta'u nama keenya biraa kuma diidamaatoo nama okay kuma diidamaatoo akkasii kabajamtoota furduftoota keenya har'aan tana wanni isiniif qabannee dhufne viidiyoo kana nama hanga ammaa nu bira dhaabbatee nu gargaaraa ture san galatoonfachuu fi akkasumatti isinummaan maqaa hordoftoota waa'ee noorootiin akka galatoonfattan kanaan isiniin jaa akkasumatti du'aa akka gootaniif akkasitti kaameeraa kana maallaqa irratti kan dabale obboleetti keenya takka Jarman jirtu akkasumatti obboleessi kiyya guutuu Jarman jira isaanii turre naa dabale kaameeraa kana ibsinee fi turre kana ibsinee fi turre ayoo eruma deebi'u garuu kana namni kaameeraa kana HP naaf bitee obboleetti tiyya laptop kan kamera musa kamera aja sen laptop kamera aja ya ada teeshin dia kamera bira na jira bari bina akkasitti laptop kana namni na bite obboleetti tiyya maqaalee nan kaasina jette England jiraatti sanifu maqaalee nan kaasina jette garuu du'aa na godhatte sababni maqaa nan kaasina jette war gargaaruun kan yuunivarsiitii dirqama kamera du'aa na baastanii maqaaf isin gargaaruu sun taane dirqama oromummaan na dhagaameetiin isin gargaareetti sanifu hedduu takka galatomtu yennaan dhugaadha galatomtu yaanni siitis yaada bareedaa filannoo isiiti jechuun kaameraa dura nan baasinaan filannoo isiiti ammoo an silaa gartee akka mataa kiyyatti odoo gartee hawaasa duratti as baatee gartee takka footoo isiitiin illee takka ammoo waan viidiyoo xiqqoo takka illee ta'e ijoollee tana waan akkanaatiif bira dhaabbadheetti odoo gartee yaada sii nu ibsite haalaan natti tola ture maaliifi gartee hawaasa keenya habiraatiifis barnoota guddaa taa'ee namni gartee akkanumatti gartee lafaa ka'ee guyyaa keessaa rakkina keenya kana hubatee ijoollee tana waa hedduun hojjetanii fuulduraafis waan guddaa irraa eeynaa jettee gartee haala kana nu bira dhaabbachuu fi wallaahi guddaa galatoomii rabbiin gartee riisharraa baaste gartee dabalee itti haayiduu jechaana itti da'uuf dhugaafeeti yaadni ati jettes yaada bareedaadha maal jennaan viidiyoos baatee silaa haasofitee kun kan ammoo yaada isii san ibsatte namni wal gargaaruudhaan ni tattaafataa jechuudha saniif yaadni keetis yaada bareedaadha garuu ta'e isiin jettee jirti obboleetti teenya yoo fayyamtee viidiyoo kana kan daawwachaa jirtu taate akkas baatee waan isiin nu gargaarteef maaltu si kaasee nu gargaare akka nu himtu kabajaan gaafannaa jechuudha. Akkasuma kusiit san qofa osoo hin taane obboleettiin teenya takkaas kanaadhuma jirti isiillee nu gargaartee jirti galatoomtu istaandii kana binnee obboleettiin teenya takkaas suudii irraa nu gargaartee jirti isiillee naa galatoomtu jennaani akkasigaa namni nu gargaaraa jira ammallee tuffanii jiran waa hedduutu nurraa fi maaliif jennaan amma booda fiilima yookaan ammoo diraamaa sadarkaa qabu hojjechuudhaaf qophii keenya xumurree jira. Akkasuma kusiit sagalee saniifuu amma booda kaameraan isin hojjennan sagalee qulqulluu editing ajaa'ibaa isiniif hojjechuudhaaf qophiirra jirraa jechuudha. Akkasumi mee yaada biraa? Yaadni biraa gaa atuu akkuma ibsitetti amma booda gartee hawaasummaan gartee hiriyoonnummaan keenya warri yuutuubaraa jechuun biyya adda addaa jirullee yaada kana fidaa jira. Nuti gartee ilmaan Oromoo gartee saba biraatiin waan gad taanee hin qabnu waan gad isaanii gadi ta'uu hin qabnu kaameeraa bifa qulqullinaatiin waraabuu qabnaa jaanii yuutuubarri adda addaa illee bee haasawee jira. Nutis kana sababeeffachuumaani nutis akka gartee yuutuubara Oromoo tokkotti ummata kaanii gadi hin jirru yaada jooni yaada kana finnee turre yaada kanarrattis ilmaan Oromoo irratti nu deeggaranii nu gargaaranii waan kunnoo ijaan agartan kana hunda isaanii jechuudha nu godhe duraanuu gaa Oromoo gartee arjaadha arjummaa isaanii gartee nurrattis agarsiisanii nama takka ooluun beekne nama ganda waliin beekne akka nurra bulbulanii akka nama maallaqan kanaan si taa'ee deemu mana baankirraa fudhadhu surprise nama godhuun akkana saniifuu biyya kana seera biyya kanaa jira seera biyya kanaa Yaman keessa biititu waan dadhabduu taate jecha biyya diinagdeen isii huftuu taate jecha bilbila yommuu bitatu mustaqdama nadiifa bitata kan itti fayyadamu san bitatta kaameraa kana qofa haaree
maaliif jennaan kaartoona keessaa maaliif nu hin baafne akka namni nuun hin jenne haala. Dhugaadha maali yoo hajjattu taate amma laaptooppiin kun gatiin isaa haariyaa sama harkatta. Haariyaa jechuun kaartoona keessatti ashagame open box jedhamee ni harkatta. Garuu gatiin isaa doolaara 2,000 akkana gatiin isaa. Ammoo gartee gatiin biyyoota gurguddatan keessaas wanni akkanaa kun numa jira. Haa biyya sanii numa jira? Numa jira biyyoota gurguddatan keessaas numa jira. Gatii madaalawaa ta'een akka gartee hawaasni san qooda irraa fudhatu. Amma yoo gartee haariyaa taate doolaara 3,000tti bilaashuma yaman ta'e. Kanaafuu akka ittiin ulfaanne akka hawaasni kunis itti fayyadamuu danda'utti gatii gartee bareedaadhaan wanni irraa irrate hin jiru. Uummanni gaa biyya faranjii jiru keessaaf Ameerikaa fi biyya adda addaa jiru wajjinis haasofne ni beekani. Wanta akkasiin jaan biyya Ameerikaa kana keessatti itti fayyadamteeti deemtee ogguma san amma maaruuza qaba kaameeraa ana bitee itti fayyadamee akkasuma deebisee maallaqa fudhataa dubbiin tun gisee naayiman ajaa'iban irraa gadi nurrisanii waan takka akkasuma deebisaa heerri biyya tana waan ajaa'ibaa jaanii natti himan beektaa hedduu ajaa'iba natti ta'ee dubbiin tun gartee annarraa illee dhugatti illee fudhanne ammoo haalaan gartee na ajaa'ibsiisteerti ilaarraan tanaa jechuudha kaameeraa haariyaa bitee aruuza kiyya itti maree fixee boodarra gisee moorii keessaa fudhatee deemee deebisee maallaqa fudhatee rabbichi nu hageessa. Saniifuu waan akkanaa kanaa jira waan akkasiisan jechuun kaas dhufu banamee jira jaameetuma dhufa gatii gartee gaxeerratee hangaan beekne uummanni itti deebisan san maal irraa harkatee kaasan haa ta'u akkanaa jechuuf. Kaameeraa wanta laaptoop gosti isaalleen Core i7 akkasii godhe Core i7 HB ZBook jaama. Wanteera fi ammaasii RAM 16 ashaa afurii keessan naamichuun daawwiti jechuudha keenya afaan iskiriina afurii saniifuu kana Windows 10 saniifuu kana nu bittee obboleettii teenya galatoomii siin jenne akkasumatti keesha rabbi bikka baastisan kuma yookaan kan mileenaan rabbi itti siyaada baloni miliyeera naa ta'u miliyeera kitleena naa ta'u okay Redduu kaameeraa kana namni meeqa bitee jee na gaafata kaameeraa kana doolaara 550 binne saniifuu doolaara 550 binne kaameeraan kun 80 afaan Oromootti wanti zoomiin isaa 135 saniifuu kaameeraa kana akkasitti binne jechuudha doolaara 550 binne gamana nu hubachuu qabdaniin isin jaa obboleen kiyya saniifuu kabajamtootaa fi hordoftoota waa'ee Oroodhaa ammallee namni nu gargaaruuf gama keessaati waa'ee Oroo Facebook nya waan nuti qishoon nurraa fi maayikii fi kana kanaa ta'uu fi san rakkoon qabu nuti itti guutanna yoo feetan ammoo nu gargaaruu dandeessine jechuudha saniifuu du'aa gunaaf qabdanii jenna. Dua irra khaiga. Awata. Sheekari guddaa osoo jiru. Laki. Godi ga dua garaa lan. Jedhee qabayra. Okay. Sani ka gammade abbaa beekan. Akka gaariitti maal akka ture waree kan godheef. Garuu rabbiin riskii gama isaarraa dhufte itti haa kennu jenna. Amiin. Rabbiin gama riskii gama isaarraa dhufte itti haa kennu. Amiin. Haajaa isiin haajamtu hundi rabbi rakkoo haa baasu. Amiin. Waan itti jabaate hundi rabbi haa laaffisu. Amiin. Waan itti jabaate hundi rabbi haa laaffisu. Ilmaan isillee rabbi na wajji jiraachisu. Amiin. Ormi isillee adeeressu. Amiin. Jaarsaa fi isillee rabbiin jaalalaa fi hawaa fi aadam rabbi haa godhuuf. Amiin. Akkasumatti warra isaanillee rabbi ormi adeeressu. Amiin. Kaduullee rabbiin rahmata haa godhuuf. Haadhaa fi abbaa isaanillee rabbi ormi adeeressu. Yoo du'anii jiraata rabbiin warra jannata firdaus ollaa nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam rabbi haa godhu. Akkasumatti rabbi isillee ormi adeeressu rabbi subhaana rabbi fira. Aywa. Subhaana rabbi saddeet. Akkasitti hordoftoonni keenyas du'aa akka gootan koomantii jedhatti kabajaan isin gaafata jechuudha. Aywa. Egaa namuu gartee du'aa godhaa fi obboleettii teenya gartee galata qabdii wallaahi dhugumatti jechuudha. Isii qofaa osoo hin taane warrummaan nu gargaara hundinuu rabbiin itti haa kennu. Yaa ilmaan Oromoo hundi galata qabanii haa ta'u ammoo gartee rakkina keenya nu hubatee warra gamanaan dhufee gargaare kana galata guddaa jechuun dachaa galata qabdanii wallaahi hedduu takka nu gammachiiftanii galatoomaadhaa dhugaadha akkuma beeytanitti dhiyoo tana yeruma gabaabaa keessatti obboleessi keenya yaasiin gartee haalli chaayinaalli isaa jalaa hatamuu fi cufamuudhaan gaddee ture san guutuu gartee gadda san guutuu irraa fuutee rabbiin gartee
rakkoo si bireeftu gadda si bireeftu hidda sirraa fuudhee gartee gammachuun atiis gartee akka inni gammadee akkanatti ife si haa gammachiisu jennaa wallaahi hedduu takka waan nama gammachiisaati hedduu galatoomii jennaan egaa waan biraa gama keetiin waan ni dabaltu yoo jiraate dabaliiti wallaahi si nyaame waan hin jiru beeku maali jennaan tokkoffaa chaanaala fi gomatee wanni hamilee na godhee na kofalchiisee na gammachiise maali koomantii uummata Oromooti. Tokko kakaisaa haasidummaa na qabu hin jiru jechuudha sani kan lammadaa maasi hamilee isaan seeran koomantii keessan abshir sibira jirraata garte namni gisee akka sinjee bakka hamilee walataa jechuudha harkan kan nitu diinaaf abshir sibira jinnaa jaaniitis afaan bichaan taane sibira dhaabbatan waan tinaa dhaabbatanii duraan Oromoo waliin gargaartu maalee sanif beekan sanifu hedduu takka agalatu malee angalanni kiyya jecha kiyyaan naaf madalamu afaan keessaa giseen dubbadde naaf madalamu galanni isaanii ana biratti baara kana jechuudha lafa osoo taane baara addunyaa kanarra kan guddaadha baara beer sigale lafa osoo taane baaraatu guddaa bishaanii turu guddaa galanni isaanii bishaan addunyaa kanarra jiruun jaanii agalatoomanii maaliif mukaanus dhiistanillee yoo jettan mukaanus haajaa qabdi saniif kabajamtoota hordoftoota keenya hanga video biraa wal agarutti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.